Yeah. Dhibee baay'ee yaaddeessaa ta'ee fi addunyaa guutuutii fi gamarri yaaddoo guddaa ta'e ergaa tokko uummata keenyaaf dabarsuudhaan kan hin barbaade. Egaan vaayirasiin koronaa yeroo ammaa kana addunyaa guutuudhaafis ta'e akka biyya keenyaatti yaaddoo guddaa ta'ee jira. Kanaafuu vaayirasiin koronaa akkamitti daddarbuu danda'a yoo jenne, vaayirasiin koronaa egaan namaa namatti kan inni daddarbuu danda'u harka wal qabnee nagaa wal gaafachuutiin akkasumas walammannee wal dhungachuutiin akkasuma walammachuutiin wal dhungachuutiin kana malees egaa afuuraan kan inni daddarbuu danda'u jechuudha. Vaayirasii kana garuu akkamittiin ittisnaanis egaa ni barbaachisa jechuudha. Vaayirasii kana ittisuudhaaf harka keenya sirriitti saamunaatiin qulqulleessinee dhiqachuu, osoo harka keenya dhiqatiin afaan, funyaan, ija keenya tuttuquu dhiisuu, akkasumas egaa vaayirasii kana ofirraa ittisuudhaaf namni kamiyyuu meetira 2 yookaan tarkaanfii 2 walirraa fagaatee deemuun barbaachisaadha jechuudha. Kana malees egaa bakka deemnu hundumaatti harka keenya sirriitti qulqulleessinee dhiqachuu, alkooliitiin harka keenya yeroo hundumaa yeroo waa garaa garaa tuttuqnu alkooliitiin harka keenya sirriitti dibachuu, akkasumas maaskii afaan keenyatti sirriitti godhachuutiin, kana malees egaa yoo maaskii illee hin qabnu ta'e huccuu qulqulluutiin afaan keenya qabannee deemuun barbaachisaadha. Keessumaa egaa daa'imman akkasumas dubartoonni ulfaa, namoonni dudulloomoo ta'an yookaan humna dhabeeyyii ta'an, kana malees egaa namoonni dhukkuba garaa garaatiin qabamanii kanaan dura jiran jechuudha. Osoo manaa bahuu baatanii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa vaayirasii kana bakka inni jirutti dhaabsisuudhaaf namoota daa'imman akka namoota dudulloomoo ta'an akkasumas dubartoota ulfaa dafee miidhuu waan danda'uuf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Kana malees bakka deemnu hundumaatti of eeggannoo gochuun walirraa fagaannee taa'uun barbaachisaadha jechuudha. Walitti baay'annee yoo teenya ta'e, walitti dhiyaannee yoo deemna ta'e vaayirasii kanaaf saaxilamuu waan dandeenyuuf egaan vaayirasiin kun akka guutummaa addunyaatti beektonni addunyaa irratti wal gaafatanii malaa fi fala kan dhaban jechuudha. Dhibee baay'ee yaaddessaa fi baay'ee rakkoo guddaa fiduu danda'udha jechuudha. Egaan kanaaf vaayirasiin kun maatii keenya keessaa nama tokko qabee jechuun guutummaa maatii sanaa fixuu ni danda'a. Kana malees ollaa sana biyya tokkoof yaaddoo guddaadha. Maaliif vaayirasiin kun dafee mallattoo namarratti waan hin agarsiifneef jechuudha. Mallattoon vaayirasiin kun isinirratti agarsiisu immoo dhibee mataa bu'uu baay'ee cimaa ta'e, qufaa walirraa hin cinne, akkasumas qufaa gogaa nama qufaasisuu jechuudha. Kana malees dhukkubbii qoonqoo baay'ee jabaa ta'ee hollachiisuu yookaan hafuura kutuudha kan inni danda'u jechuudha. Hafuura ol baafannee gaddeeffachuu dadhabuun mallattoo vaayirasii kanaa waan ta'eef vaayirasii koronaa mallattoon kun yoo isinirratti mul'ate 83 35 yookaan 69 55 irratti bilbiluutiin heeroo qabdu yookaan immoo buufata fayyaa naannoo keessanitti argamu deemtanii yaalamuu of ilaalchisuu ni dandeessu jechuudha. Vaayirasii kana dhaabsisuudhaaf hunduu ga'ee mataa isaa qabaachuu qaba jechuudha. Rabbi vaayirasii koronaa irraa nu baraaruun dhaamsa kootii maarree Rabbi bara nagaa akkasumas bara kana bara nagaa fi bara gammachuu nuuf haa taasisu, bara nageenyaa nuuf haa taasisu. Horaa bulaa.